Kana hafuura qulqulluu waaqa tokkoon ni amanna amiin. Kabajamoota jaalatamoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaalattan Waaqayyoo isiniin kan jaalatu hordoftoonni chaanaalii keenyaa Wangeeltuu biyya keenyaa fi biyya keenya ala kutaa biyyoota garaagaraatti argamtan akkam jirtu akkam yoo nageessanii guyyaa har'aatiin kan nu ga'e waaqni keenya galannii fi ulfini teessoo isaa Aariyaam irratti isaaf haa ta'u. Baga ayyaanota guyyaa har'aa yaadamee kabajamee ooluun geessan baga wajjumaan nu geenye. Araarsummaan qulqullootaa eebbi haadha keenya qulqulleettii dubroo maadamii hunduma keenya duukaa haa ta'u jecha. Guyyaa har'aa kana koorsii walitti fufiinsaa waa'ee kadhannaa kutaa 20ffaa waliitiin ni baranna. Anaaf dubbattii afaanii isin immoo gurrattiin dhageessan qalbiittiin qalbeeffattan. Akkuma kana firii 30 60 dhibba buufattan gooftaan keenya uumaan keenya isin halaatu jecha. Gaa guyyaa har'aa kana immoo rakkoo fi gidiraa keessatti kadhannaa gara waaqayyootti kadhatamuu kan jedhudha. በመከራና በሐዘን ውስጥ ወይም ደግሞ በመከራ ጊዜ ወደ እግዚአብሔር የሚጸለይ ጸሎት yeroo dhiphannu gara waaqayyootti kadhannaa kadhannu kan jedhudha. Akkuma beekamu dhugumatti koorsii waa'ee kadhannaa kana keessatti namoonni baay'een bu'aa baay'ee itti argattu, hubannoo baay'ee itti argattu, cimina baay'ee itti argattu jedheetanii kana yaadu. Isa kanaaf immoo furmaanni isaa waliif dabarsuudha. Warri haaraa taatan immoo sabiskiraayibii gochuu akka hin daganne, sheerii laayikii gochuudhaan walii akka dabarsitanii fi namoonni kallattii garaagaraatiin dhiphatanii argaman jiruu isaanii keessatti rakkoo garaagaraa keessatti argaman kadhannaa isaan kadhachuu qaban kan jedhu kutaa 20ffaa waliitiin ni baranna guyyaa har'aa kana. Waaqayyoon barsiisaadha, Waaqayyoon beekaadha, Waaqayyo jabaadha, Waaqayyo guddaadha። እግዚአብሔር ታላቅ ነው፣ እግዚአብሔር አዋቂ ነው፣ እግዚአብሔር አስተማሪ ነው፣ እግዚአብሔር መካሪ ነው። Anaaf dubbattii afaanis immoo gurratti dhageessan gooftaan keenya uumaan keenya hunduma keenyaaf haa kennu jechuudha kanan barbaadu. Kanatti aansuudhaan egaa waa'ee kadhannaa kan jedhu egaa yeroo baay'ee kadhannee waaqayyo irraa kan argannuu fi adeemsa ittiin waaqayyo irraa argannu kan jedhudha. Gosoonni immoo kadhannaa garaagaraa jiraachuu isaanii asumaan bal'inaatiin kan beenu ta'a jechaadha. Gosoonni kadhannaa garaagaraa jiraachuu isaanii asumaatiin kan argannu yookiin immoo kan beenu yookiin immoo kan barru ta'uusaa baruun hunda keenya irra jira jechaadha. Maaliif ganama maal kadhannaa, galgala maal kadhannaa, guyyaa maal kadhannaa, yeroo soomii maal kadhannaa, yeroo sagannoo kamitti kadhannaa, kana adda baasnee adeemsaaf heeraa fi seera kadhannaa barree deddeebi'uun hunduma keenyaaf bu'aa guddaa waan qabuudhaaf egaa akkuma beekamu akkamitti eegallaa isinitti beera maqaa abbaa ilmaa fi qulqulluu waaqa tokko jenneet yookiin al tokko yeroon al sadi eegalleetu kan itti wanti jennu. Innis egaa jechi koo gara waaqayyootti jecha kootiin gara waaqayyootti nan kadhadhee jedha. Gara waaqayyootti jecha kootiin nan kadhadhe. Kadhannaa koos fuuldura isaatti nan dhangalaasee jedha. Kadhannaa koo gara waaqayyootti nan kadhadhe. Anis immoo kadhannaa koo gara waaqayyootti nan dhangalaasee jedheetu kan inni eegalu. Dhiphina koo keessattis fuuldura isaatti nan dubbadhe jedha. Dhiphina koos fuuldura isaatti nan dubbadha. Lubbuun koos immoo ana irratti yeroo isheen boossu, lubbuun koo irratti yeroo isheen boossu, ati yaa gooftaa koo karaa koo ni beekta. Karaan irra deemus karichas kiyyoo irraatii kiyyoo na fuuldura dhoksan gara bitaas gara mirgaas ilaaleen arge. Kan na beeku tokkollee hin arganne. Kadhannaa koos bakka sanatti nan dhiyeesse. Lubbuu koos immoo kan mormu eenyumtillee hin jiru. Yaa gooftaa ko gara keettan iyye. Abdiin koos immoo sidha. Warra jiranii fi warra du'an irratti carraan isaanis sidha. Baay'ees dhiphadheera, baay'ees rakkadheera. Kadhannaa koo dhaga'i. Warra na aratu irraatii na oolchi. Dhiphadheera. Yeroon dhiphadhes immoo waaqayyoon na waammadhe innis na dhaga'e. Dhiphina koos immoo keessaa na baase. Waaqayyoon na gargaara, hin sodaadhu, namni maal na godha. Waaqayyoon na gargaara, anis immoo diinota koo isaan argeera.
Namara abdachuurra waaqayyooti abdachuu wayya. Warra bitan fuulduratti abdii taasifachuurra waaqayyootiin abdii taasifachuu wayya. Warra gaggeessan, warra biyya bitan, warra qabeenya qaban, warra lammii qaban, warra kana siif godha jedhan abdachuurra waaqayyootiin abdachuu wayyaa jedha. Uummanni hundumtuu na marsani. Maqaa waaqayyootiin nan isaan mo'adhe. Kanniisni damma akkuma itti marsitutti na marsani. Ibiddas qorees anarra akka bu'uudhaaf, anarratti akka inni boba'uudhaaf maqaa waaqayyootiin garuu nan isaan mo'adhe. Kufuudhaafis nan romme, waaqayyo garuu na kaase. Humni koos of jajinni koos waaqayyoodha. Innis qoricha koo naaf ta'e. Harka waaqayyoo mirgaa humna taasise. Jireenyaan nan jiraadha malee hin kufu. Waaqayyoon natti ori'eera. Du'aafis dabarsee nan kennine. Balbaloonni fayyinaa naaf banaman, gara isaattis nan seene. Waaqayyoon akkan galateeffadhuuf. Kunis immoo balbala waaqayyoodha. Qulqulloonnis gara ishiitti seenu. Waan na dhageesseef, qoricha waan naa taateedhaaf sin galateeffadha. Inni gimbanyaa sun kan tuffate dhagichi, innis immoo mataa maazanii ni ta'e. Isheenis immoo waaqayyoo irraatii kan taatedha. Akka galateeffannuuf, akka gammannuudhaaf yaa gooftaa ko, ati nu fayyisi. Yaa gooftaa, karaa keenya sirreessi. Maqaa keetiin kan dhufes kan eebbifamedha. Mana waaqayyoo teenyetis hin eebbisne. Waaqayyoonis Waaqa Israa'el mataa namaa ol qaqqaba. Ayyaanota hundumaa gammachuun akka kabajanuudhaaf. Atis immoo Waaqa koodha sin galateeffadha. Atis uumaa koodha sin galateeffadha. Waan dhageesseef, qoricha waan naa taateef sin galateeffadha. Waaqayyo arjaadha. Dhiifamni isaas baraa hanga baraatti Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluutiif hanga bara baraatti haa ta'uu jechuudhaan kadhannaan kun dhiphina keessa, rakkoo guddaa keessa teenyee kadhannaa waaqayyoof dhiyeessinu kadhannaa kanadhaa jechaadha. Waa baay'ee ilaalleerra. Namoonni nu marsuu, boolla nuu qotuu danda'u, nu kuffisuuf yaaduu danda'u, waxamadii yookiin immoo kiyyoo fuuldura keenya dhaabuu danda'u. Namoonni baay'een kiyyoo isaan nuuf kiyyeessan, boolli isaan nuuf qotan ofitti awwaalamuu jechaadha. Keessumaa Galaatiyaa boqonnaa 6:3 gubbaa irratti ilmi namaa waanuma facaafate haammataa jedha. Inni gaarii yaadu gaarii argata. Inni daba yaadu immoo dabiinsa argata. Inni kufaatii nama barbaadu kufaatima argata. Kana beekuudhaan, yaaduudhaan deddeebi'uun dirqamaa fi dirqama keenyaa jechaadha. Isa kanaatiif egaa akkuma ilaallu dhiphina keessatti kadhannaan waaqayyoof dhiyeessinu bifa kanaatiin waaqayyoof dhiyaata. Waan godhe hundumaaf immoo waaqayyoon ciminaa fi jabina isaa akka nuuf kennu, hubannoo isaa akka nuuf kennu immoo kadhachuun dirqama ta'aa jechaadha. Kutaanii 21ffaa yeroo dhuftu waliin barannu gaa'ila keessatti rakkoo uumamuuf kadhannaa kadhatamuu kan jedhu immoo yeroo dhuftu waliitiin kan laallu ta'a. Rakkoo keessatti kadhannaa kadhannuu kan jedhudha. በችግር ጊዜ ወደ እግዚአብሔር የምንለምነው ጸሎት፣ በመከራ ጊዜ ወደ እግዚአብሔር የምንጸልየው ጸሎት dhugumat nu fayyada. Nu tamma gaafa dhiphannu boo'uun alatti, dhiphachuun alatti, namoonni baay'een immoo amantaa geeddarachuun alatti furmaanni waan jiru itti fakkaatu. Akkuma beekamu Iyyoob siree isaa irra ciisee waaqayyoodhaan maal jedhee galata kee situ naa kenne, situ fudhate. Jiraachisuus kan danda'u sidha, ajjeesuus kan danda'u sidha.
waaqayyo waliin kan mormamu hin jiru. Murtoon waaqayyo oliyyannoo hin qabu. Murtoofnaa murtaa'edha. እግዚአብሔር የወሰነው ውሳኔ ይግባኝ የለው። ሙርቶን ዋቀዮ ኦልየኖ ገድየኖስ ሂንቀብ ዋን ጎዴፍ ቤከ ዋን ta'edhaaf waan raawwateef beeka waan ta'edhaaf karoora qaba waan ta'edhaaf karaa biraa rakkoof qorumsa keessatti eenyummaan keenya kan madaalamu asirra warqeen warqummaan isaa kan inni qoramee sakatta'amee ilaalu ibidda keessa jedhamee qaxaqqaxamee umarra gaafa kanaan qoramee ba'edha. Ilmi namaa immoo kiristaanummaan isaa kan hin beekamuu fi kan yaadamu kan madaalamu kiristaanummaan isaa qorumsa isa qaqqabe qorumsa isa gubbaa gahe bifa inni ittiin darbuu danda'u bifa inni ittiin injifachuu danda'u bifa inni itti jala hulluuquu danda'u ilaalamee madaalameetudha. Isa kanaaf nutis nurraa kan eegamu ciminadha, kadhannaadha. Waan hunduma irratti aangoo waan hin qabneef aangoo kan qabu waaqayyoodha. Gadda sana gara gammachuutti jijjiiruu kan danda'u, dhabuu sana gara argachuutti jijjiiruu kan danda'u, dhibamuu sana gara fayyummaatti jijjiibisuu kan danda'u waaqayyo qofaa waan ta'eedhaaf isa heeraan seeraan adeemsa nuuf kennameetiin kadhannee deddeebi'uun dirqama kiristaanummaa keenyaati jechaadha. Torbee dhuftu kanaatiin itti deemna. Egaa maatiiwwan waaqayyo waliif dabarsaa, sabiskiraayibii godhaa, sheerii taasisaa. Gaafa jennu namoonni baay'een diislaayikii godhanii kan ba'an jiru. Egaa warreen akkasii kana maal jennaani? Warra dhufee barumsa gaarii kana ergaa gaarii qabu dubbii sagalee waaqayyo diislaayikii godhee darbu kana nama kana kiristaana moo nama kana immoo kiristaana miti moo jenneetu maal jennee bira darbuu dandeenya kan jedhu tilmaamuun nu hin rakkisu. Qajeelummaan keessan, ciminni keessan, jajjabinni keessan, nu hordofuu keessan, nu faana jiraachuun keessan nus nu cimsaa, isinis isin cimsaa, nus nu jajjabeessaa, isinis ni jajjabeessaa jechaadha. Kanaaf jabaadhaa, nu hordofaa, waliif daddabarsaa ergaa jedhuun qaba. Rakkoo keessatti kadhannaan kadhatamu bifa kanaatiin waaqayyootiif dhiyaata. Yeroo dhuftu immoo gaa'ela keessatti immoo rakkoo uumamu, keessumaa immoo gaa'ela keessatti rakkoon uumamu baay'ee jira. Daa'ima dhabuun jira, eebba dhabuun jira, waliigaltee dhabuun jira. Yaada garaagaraatiin wal dhabuu fi yaada garaagaraatiin yaada garaagaraa uumamuun hin jira. Isa kana immoo maal goonaa, maal jennee kadhannaa jenneeti waaqayyootiin bifa ittiin kadhannuu fi kadhannaa kana bifa ittiin dhiyeessinu waaqayyoo irraa argannu beekuun, baruun, hubachuun hunduma keenya nu fayyada jechaadha. Jabaadha, jabaan waaqayyoodha. Waaqayyo isin haa cimsu. Barumsa kanaan firii gaarii buufattanii amantaan cimtanii akka deddeebitan, akka isin dhaabattan hawwii guddaa qabaachaa waaqayyoon isin faanaa ta'u, hunduma keenya waaqayyoon nu haa barsiisu, hunduma keenya waaqayyoon nu haa gorsu. Rakkoof gidiraa garaagaraa biyyi lafaa nutti feetee nutti fiddu keessaa nagaan cimnee dhaabannee hanga dhumaatti akka deddeebinu waaqayyoon nu haa gargaaru, nu haa turu. Kan nu barsiise, kan nu gorse waaqa abboolii keenyaaf galanni, haadha isaa qulqulleettii Dubroo Maaramiitiif galannii fi ulfinni isheedhaaf haa ta'u. Waaqayyoon waan namaarraa isin haa eegu, waaqayyoon waan namaarraa isin haa tiksu. Nagaatiin naa tura. Kan nu barsiise, kan nu gorse waaqa keenyaaf galannii fi ulfinni isaaf haa ta'u. Nagaatiin naaf tura. Galatooma.